Radio Dandi Hapa, Radio Dandi Hapa, Dandi Hapa, Din Islam bu'ur fateh, Rabbin qam fateh ka'ateh, Kijibat aban sisuf, Tugajiru babateh, Dandi Hapa kafilateh, Hunadufte, Radio Dandi Hapa, Hunadufte, Kun Radio Dandi Haka. Kun sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa. Dandi Haka. Raadiyoon Daandii Haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Sagantaan raadiyoo Daandii Haqaa torbaan alalam kan isiniif dhiyaatudha. Raadiyoon Dandi Haka. kabajamtootaaf dhaggeeffattootaaf hordoftoota sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Baga rahmata rabbii jalatti nuuf turtanii guyyaa har'aan geessan. Kabajniif jaalalli isiniif qabnu kan onnee keenyaarraa buqqaate. Iddoo isin jirtanutti biyya keessa biyyaa ala tabbeen lageen qaxxaamuree bakka jirtanutti isin halaka. Akkam jirtan? Nageenyi badhaadha? Daadoo, babaaroo, nama asarii keessa nagaa, bikkaa guddaa keessa nagaa, ataan keessa nagaa, qe'een keessa nagaa, joorjiyaa jennee harka fuudhu. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa kutaa 26ffaa Febraarii 21 2015 gurraan dhala 14 2001 Jamaadul Awwal 2016 guyyaa sabtii yookaan guyyaa sanbataa isiniif tamsaafudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf ta'an qindeeffannee qabannee gama istuudiyootti seennee jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin yennaa turtan taate sagantaa keenyarraa odeeffannoo biyya keessa jiru kan kaaba kibbaa cunqursaa musliimtota irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee akkasumas gola islaamaa keessaa masdura jedhuun qophoof akkasumas aqiidaa qulqulluu muhaadaraa nuuf kennamu qabannee isiniif dhiyaannee jiru. Sagantaawwan keenya kanneen wajjin akka nu wajjin bohaaraa nu wajjin barachaa turtan affeerraa keenya. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya adeemsi ragaa ittisaa dhageettii koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa kan sagalee viidiyoo gaggeeffamaa ture addaan citee ture torbee tokkoof jechuudha. Abukaatuuwwan koreewwan keenyaa ragoottan biroo wanta qabnuuf manni murtii nuuf haa eeyyamu jechuudhaan iyyannoo galfatanii jiru jechuudha. Dhimma kanarratti manni murtii ragaan dabalataa haa ilaalamu moo hin ilaalamin kan jedhu murteessuu fi guyyaa wiixataaf akka beellamatee abukaatuuwwan koreerraa beekuun danda'ameera. Kanaaf inshaallah koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa guyyaa wiixataa mana murtii ni dhiyaatu jedhamee eegama. Koreen maatii isaanii waliin wal arguu hin dandeenyaa gammatti. Manni murtii murtee kennus manni murtii murtee kennus akka isaan maatii isaanii wajjin wal arguu danda'an murtee kennus manni hidhaa eenyutu naa ol jira jechuudhaan ammas maatii koree cinqaa jira. Kanaaf yeroo ammattis koreef maatiin koree osoo waliin argin yeroo dheeraa lakkoofsisee jira. Ijaaba keessan ofirraa baastan malee hin seentan jechuudhaan cinqaan gaggeeffamaa jiru ammas itti fufee jira. Dhimma kana ilaalchisee inshaallah guyyaa wiixataa dhaddacha gaggeeffamuu irratti abukaatuuwwan koreewwan gaaffii kana kaasuudha. Akka kaanis beekuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin obboleewwan keenya Ameerikaa magaalaa Minisootaatti argaman guyyaa har'aa sagantaa muhaadaraa akkasumas annual konferensii yeroo lammaffaa Risaanaa Intarnaashinaal guyyaa har'aa gaggeeffamaa oolee jira jechuudha. Sagantaa guyyaa har'aa irratti daa'imni akka addunyaa guutuutti beekamu obbo
obboleessa kee Dubboonaa Muhammad argamuudhaan hawaasadhaaf ergaa guddaa barnoota guddaa dabarsanii jiru. Akkasumas Koongireesii USA kan ta'an Keeti Elsanis argamuudhaan sagantaa kanarraa qooda fudhatanii jiru. Sheekonni gurguddoonni mashaayikonni gurguddoon sagantaa kanarraa Sheek Eeliyaasii, Sheek Abdii Huseen Kanaadaarraa, Sheek Fuwaad Moosiyaa Tirraa, Sheek Abdurrahman Dooyyoo, Sheek Abdulaziz sagantaa guyyaa irratti akka hirmaachuudhaan irraa qooda fudhatan beekuun danda'amee jira. Maashaallah sagantaa guyyaa irraa kanarratti maanguddoon ijoolleenis hawaasni bal'aan irraa argamee qooda fudhatee jira. Sagantaan kunii kan maangoo labamu osoo hin ta'in guyyaa boris PM sadii gubbaarratti kan gaggeeffamuu jalqabudha. Hawaasni naannawaa sanitti argamtan irraatii akka qooda fudhatan dhaabni Risaalaa Intarnaashinaal ammas gama toora feesbuukii isaatiin beeksisa baaseerraa beekuun danda'amee jira. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya qophiilee keenya guyyaa har'aaf isaniif ta'u jennee qabannee dhiyaanne tartiiba isaanii eeggatanii gama keessanitti kan tamsa'u ta'u jechuudha. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti wajjin turaa kan isiniin jennu ana gaggeessaa sagantaa kan ta'e obboleessa keessan Hamzaa Booranaa fi akkasuma gama teeknikaatiin obboleessa keenyaa Abdul Khayr wajjin jira. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. Mata dureewwan oduu guyyaa har'aa manni marii ulamaawotaa kan majlisa seeraan alaa hooggantoota haaraa muuduuf ta'uu ibse. Godina Jimmaatti imaamni masjida Tulii hidhamuun isaanii dhagahame. Duulli muslimtoota hidhuu cimee itti fufeera. Obboleessi keenya Abdurazaaq Akmal ammas gurraan dhala 17 beellamame. Musliimoota galmee Eeliyaas Kadiriin himataman irratti abbaan alangaa mootummaa ragaa hin arganne jechuun gurraan dhala 27 beellamaman. Sheek Abdurazaaq guyyaa kaleessaa gurraan dhala 13 mana murtii dhiyaatan. Amma oduu bal'inaan manni marii ulamaawotaa kan majlisa seeraan alaa hooggantoota haaraa muuduuf ta'uu ibse. Hawaasni muslimaa majlisa ofiisaa muudatuuf koreewwan filatuun mootummaatti eega ergatee booda mootummaan koreewwan gaafii hawaasa qabatanii socho'an shororkeessitoota jedhee hidhuun mana marii ulamaa'ota seeraan alaa qopheessuun filannoo mana qopheessatti gaggeessuudhaan majlisa seeraan alaa muuduun ni yaadatama. Dhiyeenyatti mootummaan hooggantoota majlisa seeraan alaa aangoo irra turan waan isaan ahbaashii akka inni barbaadetti babal'isuu hin danda'iniif manneen marii naannolee akka isaan bakka bu'oota isaanii kan federaalaa aangoo irraa kaasan taasisaniiru. Kanarraa kan ka'e pirezidaantiin majlisa seeraan alaa Sheek Yaar aangoo bakka bu'ummaa naannoo irraa kaafamuu isaanii kan hin fudhannee fi adeemsi gaggeeffame seeraan alaa ta'uu miidiyaalee dhuunfaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Manni marii ulamoota seeraan alaa ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennan irratti bakka bu'oonni majlisota seeraan alaa fi pirezidaantii majlisaa dilbata guyyaa borii muuduuf ta'uu miidiyaaleef ibseera. Kun immoo kan agarsiisu mootummaan ammas dhaabbilee amantii keessaa harka isaa kan hin fudhatin ta'uu kan calaqqisuudha. Gochi kun immoo kan raawwatamaa jiruu fi ajajni mana marii naannoleef kan kennamaa jiru ministeerota dhimmoota federaalaa kan ta'an Dr. Shifarraa Urraa ta'uu isaa maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Godina Jimmaatti imaamni masjida Tulii hidhamuun isaanii dhagahame. Godinoota naannoo Oromiyaa godina Jimmaatti argaman keessatti gariiboonni 500 ol ta'an kan mootummaadhaan ijaaraman duula hawaasa muslimaa hiisisuu cimsanii itti fufuu isaanii maddoonni raadiyoo daandii haqaa gabaasaniiru. Humnoonni badii mootummaan godina Jimmaa aanaa mannaa gandoota 24 keessatti ijaaraman gandoota irra deemuudhaan sharrii isaanii oofataa jiraachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Duulli kunis gandoota Geechoo, Kiftaanaa fi Haroo keessatti cimee itti fufuu isaa beekameera. Masjidota aanicha keessatti argaman gidduu imaama masjida Tuluu kan ta'an Sheek Xaahir hidhamuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Godina Jimmaa aanaa mannatti maqaa muslimtoota hidhamanii isanii gabaasuun keenya kan yaadatamu yommuu ta'u imaamni masjida Tuluutis hidhamuun isaas beekameera. Duulli muslimtoota hidhuu cimee itti fufeera. Lakkoofsi muslimtoota bakka adda addaarraa qaamota mootummaatiin hidhamaa jiran ammas dabalaa dhufeera. Musliimoonni baay'een kan hidhamaa jiran mana jireenya isaanii fi daandii irraa ukkaanfamaa kan jiran yommuu ta'u tumaansi guddaanis yeroo itti qabamanitti kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu beekameera. Musliimoonni magaalaa Finfinnee irraa ukkaanfaman kunniin yeroo ammatti manneen hidhaa Maakalaawii, mana hidhaa Axanataraa fi mana hidhaa Soossenyaatti kan argaman ta'uu beekameera. Obboleessi keenya Abdurazaaq Akmal ammas gurraan dhala 17 beellamame.
obbolees keenya Abdurrazaaq Akmal kan galmee Ustaaz Abubakar Ahmed jalatti himatame ammas gurraan dhala 17 beellamamuun isaa beekameera. obbolees keenya Abdurrazaaq Akmal galmee Ustaaz Abubakar Ahmed jalatti himatame argamus dhimmi isaa qofatti kan ilaalamaa ture yommuu ta'u manni murtii badii eegaa irratti dabarseen booda murtii adabbii dabarsuuf yeroo baay'ee kennaa jiraatus manni murtii hanga ammatti sababa adda addaa uumuudhaan murticha lafarraa oofaa akka jiru beekameera. Daddacha gurraan dhala 12 oolee irratti murtii dhumaa osoo hin dabarsin gurraan dhala 17 beellamuu isaa maddoonni keenya ammas nuuf gabaasaniiru. Musliimtoota galmee Eeliyaas Kadiriin himataman irratti abbaan alangaa mootummaa ragaa hin arganne jechuun gurraan dhala 27 ammas beellamame. Musliimoonni magaalaa Finfinnee magaalaa Walqixxee irraa himatamanii mana hidhaa Qilinxoo fi Qaallitti hidhamanii argaman beellama isaanii irratti hundaa'uun Jumaa guyyaa kaleessaa gurraan dhala 13/2007 mana murtii federaalaa yakka 19ffaa dhiyaatuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Abbaan alangaa mootummaa himatamtoota magaalaa Finfinnee irratti akka ragaa ittisaa isaa dhiyeeffatuuf eegaa ajajamee hanga ammatti hin arganne jechuun gaafii inni mana murtichaaf dhiyeesse ragoonni poolisootaan qabaman akka dhiyaatan ajajamuu isinii gabaasuun keenya kan yaadatamu yommuu ta'u torbee darbe ragaan tokko qofti kan dhiyaate ture ta'uu isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Jumaa guyyaa kaleessaa abbaan alangaa mootummaa akkuma baratame ragoota kiyya argachuu hin dandeenye jedhee sababa mana murtichaaf kan dhiyeesse yommuu ta'u manni murtiis gurraan dhala 27 beellama biraa qabatu isaa maddoonni raadahaa gabaasaniiru. Ragaa abbaa alangaa mootummaan torbee darbe gurraan dhala 6,2007 dhiyeeffatee ture dirqisiifamee kan jecha amantaa kennati ta'u mana murtichaaf saaxiluudhaan dhugaa kan raggaasisu yommuu ta'u basaasotni mana hidhaa maakalaawittis maaliif wanta nuti siif himne hin raawwatin jechuun tumaansa guddaa irratti raawwatuun himannaa shororkummaa irratti banuun beellama guyyaa 28 irratti qabatuun beekameera. Sheek Abdurrazaaq guyyaa kaleessaa gurraan dhala 13 mana murtii dhiyaatan. Sheekni masjiida keessatti daawaa taasisuu isaaniitiin magaalaa Dirreedawaa irraa basaasota mootummaatiif ji'a tokkoon duratti ukkaanfaman yeroo ammatti mana hidhaa Kaziiraatti yakka tokko malee dararama jiran Sheek Abdurrazaaq Jumaa guyyaa kaleessaa gurraan dhala 13 mana murtii dhiyaatan. Daddachi guyyaa kaleessaa sa'a 10 kan jalqabe yommuu ta'u abbaan alangaa ragoota isaa argatu waan hin danda'iniif beellamni biraa akka kennamuuf mana murtii gaafateera. Sheek Abdurrazaaqis aariidhaan kan hanga ammatti ragaa jechuun na deddeebisan isin gahaa waan jettan anaan jedha jechuun yeroo isaan dubbatan manni murtiis kun beellama dhumaati jechuun dabarseera. Dhumaarratti manni murtii gurraan dhala 16 beellamuudhaan daddachi guyyaa kaleessaa goolabameera. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaatu. Sagantaawwan keenya kan hojiin nu wajjin tura. Ijji adurreedha waan biraan agartu. Antu utuba ishee wannetti mul'atu banan galmeen darmaa afoonuman dubbatu akkasuma namni wahirraa maraatu siddufan lubbuun isaan jettu akka nama dubbii kanarraa maraatu kana malee hin jiru wanni ni dubbatu diinkee kana liftee irraas hin deebitu jeen hin deebi'u lubbuudhaan abaatu. Silatiin saalise kan taajiraatu namni gurra qabu dagiraa deeffatu nuufi shumaan gootu duniyaa raagalaa Muhammad Rasulullah. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo Daandiyaa kutaa 26ffaa February 21,2015 gurraan dhala 14,2007 Jamaadul Awwal 2016 guyyaa sabtii isiniif tamsa'aa jirtudha. Obboleewwan keenya biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argaman maashaallah sochii bareedaa gaggeessaa jiru. Maashaallah rabbiin isaan irraa haa jaalatu. Sagantaa muhaadaraa du'aatota ciccimoo hammate qabatanii dhiyaatanii jiru. Sagantaa muhaadaraa kana gubbaa irratti eenyufattu dhiyaate? Sagantaa muhaadaraa kun yoomidha? Sagantaa muhaadaraa kun eessatti gaggeeffama? Sa'a meeqa? Iddoo kamitti kan jedhu? Beeksisa kana raawwachuu ni dandeessan. Beeksisa kanaan booda deebi'ee wal argina. La ilaha illallah, la ilaha illallah. رحمة والوجرى ومن تنو سدرا لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadiiban michiisaa muslimtoota Itoophiyaa kan afaan Oromoo dhaggeeffatanii fi magaalaa fi naannoo Riyaadii jiraatan hundaafuu hawaasni Oromoo magaalaa Riyaad Febraarii bultii 26 bara 2015 akka lakkoofsa hijriititti ji'a shanaffaa guyyaa 7 bara 1436
sagantaa daawaa qophii addaa isiniif qopheessee isin eegaa jira. Qophii kanarratti daa'imman beekamoon kan akka Ustaaz Umar Tashitee Roobii kan kanaan dura warreen amantaa kiristaanaa hordofaa turan islaamummaatti yaamaa turanii fi kitaaba islaamaa hedduu barreessuudhaaf maxxansiisuudhaan beekaman akkasumas obboleessi keenya jaalatamaan Xaahiruu Ridallah biyya keessatti daawaa islaamaa godhuudhaan naannoo hedduu keessatti beekamee fi jaalatamaa ture. Akkasumas ulamaa'ii magaalaa kana keessa jiraatan hedduu dabalatee sagantaaleen garaagaraa kan ijoolleedhaa fi dubartootaaf ta'an isiniif qophaa'anii isin eegaa jiran. Kanaafuu galgala kamisaa Febraarii 26 2015 akka lakkoofsa hijriititti guyyaa 7 ji'a 5ffaa bara 1436 sagantaan keessan nu wajjin haa ta'u. Bakkiin sagantaadha istiraahat masaa sultaana karaa Makkaa qabattanii yoo deemtan makraj 25 ofirra deebitanii Qaa'aa Feesal bira yoo gaddabritan STC isinitti dhufuun mirga seentanii hanga daangaatii yoo deemtan masjiida isinitti dhufu moggaatti argamti. Ijoollee dubartootaafis bakkiin mijaawaan qophaa'ee jira. Sagantaan adda ta'e kun akka isin hin turre galgala kamisa dhufuu akka nu wajjin dabarsitan kabajaan isin affeerra. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikada tamani ya Allah si qur'aanni makaqee hundaani tuldidini homa sin dhibneeni nu badhaasi jannata keetiini sikada tamani ya Allah si qur'aanni makaqee hundaani tuldidini homa sin dhibneeni nu badhaasi rasmiitiin keetiini. Maashaallah obboleewwan keenya magaalaa Riyaaditti argamtan carraa bareedaa argattanii jirtu. Xaalibuu Ridallah Sheek Umar Tashitee isin hin darbin qophii kana irratti argamuudhaan akka hirmaattanii irraa bu'aa argattan abdii qabna. Qophii kana irratti argamaa irratti dhiyaadhaan affeerraa keenya. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kan taasisuudhaan sagantaan isiniif qabannee dhiyaatee muhaasaraa Ustaaz keenya Muhammad Waadoo nuuf kennan sagantaa barnoota aqiidaa qulqulluu jechuudha. Barnoota aqiidaa qulqulluu wajjin turtii gaarii. Rabbi tokko jedhii deddeebisi irraa afaanis hin bu'in afaba keetirraa. ربي كل ليسي مخلوق صافي الظاهر اسمان بتتابك جنة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدا أكيفتوتا ريدو دانتي هكا بكجرتون دتي ربي نغان سناجرا جسو فيابوسو في إيمان جنة الفردوس سنغيسو ربين بإذن الله تبارك وتعالى سناغن للجالة كما سكنتا كينيا عقيدة كل دبرا سكنتا كينيا أين الله رب كينيا يسجر عز وجل خالقنا ومدبرنا قولوا كينيا قسم يفتجي ترأوه كواهن ولكجرق الجهول أي شجرة بكتمجرة. يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. ربي كينيا قلت يجرى عرش رد قلت انت سامان ذات إسات قلت يجرى أجمرة وما إسام دقوة واني رافقها تنجو لا يغيب عنه مثقال ذرة حلقة في سنفتها حلقة في بومنا واني تك رافقها تنجو كاتي بوتاتي وهن تكوبا كبا ومعكم أينما كنتم أي سلي جراتا أجمرة اسم بيك أجمرة اسم أرقى أجمرة قوة اسم كباتا أجمرة وهن دوليكا توفتوبا ربين كينا أكم من أحباشا جلومتي روتو ما إسابتو عرش الرجل مالي إني أجنجلو أكد جلو من أحباشا أكديني بزوبا من أحباشا ضلوا وأضلوا جلتني إلما نمات اللي جلتني بكما خالقني إساني جرو سمجيزو دبني ربي عرش من جرو لمن جاني
أي شجرة قول يتم بك تكلم بالفنجان بك تنقول فنجان نعوذ بالله وأن بك القبل وأن قرتي هنجرتك قبران ربي جرو ثبتا كتئ الثابت الوجود أرقما كتئ كعرشي أجرو إذا قبر دوبا كعرشي ربك قلتي استواء يليق بجلاله قلت انت إسامل فيك قلت انجن ديمي قلت انجن إيقا قلت أجرن دابة انجن نجي سنجن قلت قب جنة قلت قب ربين دبته أكاتا اتي قلت إساتو بيك أكاتا اتي قلت إساتو بيك ميلا لا أمان قلقلين فترة سليمة يروك نمجي جودا وجون لمسكيكو قابل رب إيش جروبوا سجدتين دمنا فجلا نفيت أسمعوا الله تدوبا أكما تججو لا تكو جون لما تقول فلم تتبقوا جون لما تقول فلم تتبقوا جون تتبقوا جون تتبقوا كأحباش الرا أمت أحباشا مدرسة سارتي براتي تقامون قاقا مجال أحباشا كن أبيت وواجهين رب إيش جرجين مجال كن واجهين دي بسي ربين كينيا سنين قبال جرجين أما يروى لتنفو mee murtii ijoollee kana jidduu kenni naan jee tokko bira jira yeroo murtii itti kenni naan jee kana duuba gurbaa kaansan gaafadhe yaa mucaa ati rabbi eessa jiraa beeyta jeen guruma kaaniin jechu ka samiirra jira jiru kana achi ol jira gaajee mucaan achi samii gubbaa jira jee maaltu siima maaltu si barsiise jennaan ana akkasumatti beekaa uje akkasumatti hin beeka jeenaan fitraa saliima jedhanii fitraa saliima huyyoo maaltu siima jennaan أنا كذا كراسة جنوبا في بنتي أحباشة جو أحباشة كذا كراسة ولا عبد الله الحبشي مدرسة جدة بلد جنوب ميلا نو فكرة سليمة أمم كلين أكملت ربي في أول جاجة جو أكملت أمامي جو مسلمين رحمه الله وانجه ورقة رب عشر الجنوب يوهوني يرو ربي بلا تنكامي ثاني أركي ثاني أرشي جراجة جو أكي خاجة ميلا كمتي جنان harka kana wal fuudha namni yeroo rabbi kadhatu kanuma rabbi arshiirra jiru jiru kana harka wal fuudhan sun qaamni isaanii sun maal jedhu jira rabbiin arshii gubbaa jira jechuu jira duuba fiimu jira laal qaamni isaanii arraba isaaniitiin jarree akka jirtisanii malee harki isaanii irraa haasa'u jira jechuudha rabbiin keenya azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un huwa samii'ul basiir naman fakkaat uumaa isaa takka fakkaat inni azza wa jalla waan takkaanillee walitti hin fakkeeddamu hin qindeeffamu waan inni ufii sabachiise ni sabachiisna ta inni gartee ufiin jee ni jennaan kanabin keenya azza wa jalla lafa duukaa'e sanuma dubbanna malee waan biroo rabbii keenya azza wa jalla ta inni ufiin hin jee hin jennu ol ta'insa isaan malee hakalqiidhaa kan hin fakkaatin ol ta'insa akka makluuqaa kan ta'e ol ta'e jennaan uummanni ahbaashaa istawaa kan akka hin fassaran ni moo'e jedhan mootummaa isaaniitti achi gahe malee achirratti mootummaan achi dhaqqabde malee zaafa isaatiin achi jira hin jennu jaan duuba ضلوا وأضلوا جلة أمة لجلسا إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش الآن حديث الإمام البخاري مسلم كيف أكل جيبا نبي كان عليه الصلاة والسلام الله كتابة كتبه كتاب مسلم في سبيل تجربه فوق العرش يابا فوق العرش قباء لذا لا عنده جلال في سبيل جلال فوق العرش لذا مثلا حديث الإمام البخاري مسلم حديث قلت شكيك وتنقو من يجو رب عرش لجرات شو أدرسيه ربي كان جعل وجل قولي سنجرات شو قصير أكرمت بولي كوكو كوكو جاكم هذا جاكم بك أولفلمت بك صدقاكم موت مباو إبن قوسي قوات وقوجا ما جاتو إبن مرسوها قوات يرجع موت مغلتين مرحبا في جاتو مدبي قوات نمي جوني آلكا فراشا قرتي قوات يوكاو قرتي أفا لفاتو قوات hinja ubeeka namni waan ol fudhamtu akka wal qabalaan li'annahu ilma namaatitu waan olii kana jaalata lafarra siree fedha namni rabbiin keenya azza wa jalla siree dubbate warra jannataatiif maali waan ilmi namaa fedhu namni oggoo hunda godhuuf qabu sireen bitamtee hin jaani siree bidna hin jaani waan ol fudhamtu takka fedha namni olii takka fedha duba rabbii keenya azza wa jalla akkamitti gatii kanatti yookaan waan kan qabne akkamitti yaani كأنه فيه وجهه كأنه في دبر إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش عرش قل كتاب نسو قرتين سبيلة هذا عرش قل التجدو فوق العرش قبال التجدو ومن كبيرا الآن
جلو براتس جامية تاتي مرتزلة تاتي رافضة تاتي هدو صفوتا قد تجدين جدي ما لنفس فربي هنا جرجينا يو أتسان قابت يو ربين إجا كما جنة وما إساتي والفقاتا نمني دين إجا كما جاما كنافو إجا كما جنو أخرجا سبحان الله هو السميع البصير يو هندقا ربي ني أرقا إجا سامنت كما خلوقا كم فكان ني أرقا بورا إسامني كما خلوقا كم فكان أخرجا نمو حركة حركة إسامني بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء حركة ربي كان مال جاني فسرا ومال جلال نعمة جاني فسرا نعمة حركة الدارة ربي الحركة كما يجود الدارة حركة إسامني كما يجود كما خلوقا كم فكان كما كم فكان ربي توفي دوبة عز وجل والربي في سبتيسنا والربي في أمسيسنا توحيني اعتدى ومن سنفاق هذا التجرى ومن قرده حررنا نومني يا تبريدا كتاب ربي حرر أعداء الإسلام عدو الإسلام أسرى تقول إنجز قد عدوي قرده الإسلام أسرى تقول يهودا نصارى ورى أصلي دين الإسلام فلقرده جرجيبه تلك أداكم وقرم قراني قلنك سيدة خلقيسة يو قرده هنت إسا جل تكني برباد أصلي إسا يهودا جل جلوانا جايبا إسلام نقوم قم نما كان كيري تكون تنتاني تقول يا مني أكم يوم رمالي مسكلا كانت تتكوان انتن تنجيب خراج جدا تنسيرانيتي وانتنا تنزيل تفكيساني مالك عم بتانيك لمرنا خرقانا نجيشو أيها المسلمون أقيدات الذي فتح توجد كلام مالي جنة أرقات شو من جره أبدا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لفربي غيرت الله شركي ولو نبرباجس عبادة ربي غيرت شركي ولو نبرباجس وفتك غيرت الله تفيد غير يوم قلت الله فتن جنة فتح حرام فرسكين القرآن العملاء ربي وانبرنه نهافا بشيشو استنهادر يشيشو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس معواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سيدي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا أستاذ كين الشيخ محمد وادو ربي نمري ثانية إيرسو ما شاء الله برمو تقاري ممكن نجرو dhaggeeffattoota keenya ammas turtiin keessan nu wajjin ta'uun affeerraa keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa ammas tartiiba isaa eeggatanii gama keessanitti isiniif dhiyaataa jiru. Sagantaa keenya kana taasisuudhaan sagantaan isiniif qabannee dhiyaannu sagantaa ola islaamaa irraa jirudha. Sagantaa kana wajjin turtiiwwan. Gola Islaamaa keessaa barreessaan Oliyaad Ahmed qopheessituun Ummu Bilaal. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد maqaa rabbii mootaa danda'aa dhagahaa fi beekaa ta'eef galanni haa ga'u. Duraan dursa barsiisaa keenya isaan jalqabaa dura bu'aa fi dura taa'aa keenya kan ta'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmanniif nageenya rabbii isaan irratti haa bu'u. Jaallatamtootaaf hordoftoota qophii raadiyoo daandii haqaa. Qophii gola islaamaa keessaa quba qabduu fi asoosama gabaabaa miilli sitta jedhuun dhufne. Quba qabduu yeroo jalqabaatiif sahaabaan amantii islaamaa keessatti dhalate eenyu? Abdullah ibn Zubair jedhama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhimma isaanii kamiyyuu irrattuu du'aa isaan taasisan bismillahir rahmanir rahiim jedhama. Warra dhiiraa keessaa sahaabaan yeroo jalqabaaf amantii islaamaa fudhate Abu Bakr Siddiq jedhama.
nabiyyiin doonii bishaanirraa dalagan nabiyullah nuh nabiyyiin abbaan isaanii kaafira ture nabiyullah ibraahim nabiyyiin ilmi isaanii kaafira ture nabiyullah nuh nabiyyiin ibidda keessatti gatamee rabbi isa baraare nabiyullah إبراهيم يا جباري يا ربي كيانو كذبين كان غاري الحمد لله جل ربي وشكريا ثم كانوا داروا فتكلي وهدري ديني لتنسوا جميع منه في صبريا يا جباري يا ربي كيانو كذبين كان غاري الحمد لله جل ربي وشكريا ثم كانوا داروا فتكلي وهدري ديني لتنسوا جميع منه في صبريا أصوص مقبابا كتات الكفاء واللي ستة نما جزان جدام تقلتر جزان حواسنا النو إساتي واللي سابي كما تري إدو قبي وانقر براجرانت جزانين أبون وانسين برمنيل sababni isaas iddoowwan qophii garagaraa jiranitti sirbaan keessummoota qophicha irratti argaman waan bashannansiisuuf namoonni jizaaniin affeerraa irratti waaman kun namoota badhaadhaa isaaniitiin beekamoo ta'aniif daandii rabbiirraa warra maqanidha. Guyyaa tokko magaalaa Quufaa jedhamtu keessatti qophii guddaatu waan tureef namoonni hojii badaa isaaniitiin beekaman wal gahan dhugaatii nama macheessu dhuguu isaaniitiin machaa'an machiin of dhabaniiru waan ta'eef lafa dhiituun sirbu. Jizaanis akkuma barame meeshaa muuziqaa isaa rukutaa sagaleessuun keessummoota bashannansiisaa jira. Yeroo kana Abdallaa ibnu Masuud cinaa mana qophichaatti adeemsifamu biraan yoo darban sagalee wacaaf sirbaa gidduudhaa sagalee bareedaa nama hawwatu dhagahan. Sagalee bareedaa kanaan booji'amuu isaaniitiin namni kun sagalee akkan miidhagu qaba. Sagalee isaa kana osoo Qur'aanaan qara'e nama eebbifamaa ture jechuudhaan haasa'anii deemsa isaanii itti fufan. Jizaanis ituma sirbaa jiruyyuu haala Abdallaa ibnu Mas'uud hordofaa waan tureef deemuu isaanii yoo hubatu cinaa isaanii namoota turanitti hidhe. Amma namni cinaa keessan ture eenyu? Waa'ee maaliiti kan dubbachaa ture jechuudhaan gaafate. Namoonnis namtichi nama sahaabaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'edha. Maqaan isaas Abdallaa ibnu Mas'uud jedhama. Sagalee miidhagaaf bareedaa akka qabdu dubbachaa ture jechuudhaan itti himan. Jizaan dubbii jaraa kana irraa dhaga'ee baay'ee rifate. Yeruma sana meeshaa muuziqaa harkaa qabu darbee caccabsuudhaan Abdallaa ibnu Mas'uud bira ga'uudhaan hanga onnee isaa ittifattu takkatti fiigaa cinaa isaanii akkuma gaheen haasawa homaa ituu wal hin jijjiirin hammatee lamman isaaniituu akkuma walitti maramanii bu'u. Jizaan yeroo sanarraa jalqabee toobaa godhe. Abdallaa ibnu Mas'uud waliinis hiriyaa dhiyoo waliif ta'an. Jizaan yeroo jireenya isaa barataa Abdallaa ibnu Mas'uud ta'uun dabarse. Qur'aanaaf barnoota diinii kanneen biroos isaan jalatti barachaa barattoota isaa keessatti aalimoota jiran jedhaman keessaa tokko ta'uu danda'e. Maashaallah, asoosama kanarraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Oliyaad Ahmedii fi Ummuu Bilaal jazakumullahu khairan.
جيزان نمني جدو كوني ما شاء الله ربي الله جالتو حالني تنجر اسلام ما كانت بفي توبته كانما جايب سيسونا اكستران صحابون رسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ربي الله جالتو ما شاء الله سوا اني دبتيف نمني كون كجيري جرا ما شاء الله ربي هجي ساني خيري الله جالتو لكن تطوتكين أمس كتين كيسان وجين هاتون أفضيغا كينا لا كانتا سودان سدنتان كينا إني دمورا كنتهم متدري رورو أفرا قولتشون مرمون أملا أمامات جرون قبي قبوفتي قبتي قبي كما وجيدان ترتقاري إيغاتا نورا قرآن لكا قرآن نورا قرآن لكا قرآن نورا رورو أفرا قولتشون مرمون أملا أمامات ilmi namaa roorrooniitii cunqursaatii sarban simirgaa adadumaa itti dabalaa deemuun akka kabajni isaa irraa mulqamee salphifamee xinnaatee deemuu uumaa eeyyamuu miti. Uumamnii fi haamileen namummaa isaa salphatee jiraachuu isaa kan eeyyamuu miti. Gateettii ittiin baadhatus hin qabu. Mirgi namummaa isaa irraa mulqamee addunyaa kana gubbatti turuun isaaf dhimma hiikkaa hin qabne. Cunqursaaf roorroo ofirraa qolachuun fi qabsaa'uun qaama uumama isa wajjin jirudha. Garuu qabsoon inni cunqursaaf roorroo wajjin taasisu haala humna isaaf qabatamaa irratti hundaa'u waan ta'eef namoota hedduuf kan mul'atuuf kan hin mul'annes ta'uu ni danda'a. Qabsoon adeemsa cimaa wanta ta'eef karaa barnoota keessatti argattuuf karaa keessatti of cimsituu hedduu qaba. Keessumattuu qabsoon hundee hawaasaa qabaannan keessumattuu haala hawaasummaa adda addaa gubbatti dinagdee fi sadarkaalee yaada adda addaa gubbatti hawaasa irratti roorroonii fi cunqursaa geggeeffamu ofirraa qolachuuf qabsoon godhamu darana qabsicha kan cimsee itti fufsiisudha. Gora islaamummaarraa duwwaan namaynaa mirkiin argamtu kullaan baajinaa hidhaa fi ajjechaan lammiin raarsinaa ummata nagayaa ifittiin kaasinaa akkumaan qottanii ifin awwaalinaa fayyaan hin argamtu islaamummaa tunnaan tanan dagatinaa. Qabsoon nagayaa waggoottan sadii dura taasisaa turre ka'umsi isaa miidhadha. Ka'umsi isaa cunqursaadha. Ka'umsi isaa roorroo nurratti geggeeffame. Qabsoon itti fufiinsa akka qabaatuuf akkasumas bu'aa barbaachisu akka argamsiisu dandeessisuuf fedhiin qabsoof jiru kan uumamaa qofti gahaa miti. Cunqursitoon masjiida keenya kan keessaan waafte keessatti yoomuu ukkaamsuun qabuun isaaniif milkaa'uu baatus mana jireenya keenya keessa afaan qawween dirqisiisanii kan nu qabanidha. Waa'ee masjiida keenyaa raagaa fi gaafachuudhaaf nus mana keenya keessatti salaatuu akka nuuf hin eeyyamne beekuu qabu. Muudansa taayitaa majlisa seeranaa awwaallus muudansa awwaallee mootummaan bakka bu'uudhaan akka hojjetu nu agarsiisaa wanta jiraniif cunqursaaf roorroo kallattiilee biroon jiran hunda dabalatee qabsoo keenya irratti ciccinee qabsaa'uu irraa akka boodatti hin deebine fedhiin qabsoo kan uumamaan keessa keenya jiru nu taasiseera. Fedhiin qabsoo uumamaa nu keessa jiru kun bu'uura qabsoo biroo wajjin wal taasisuudhaan karaa isaaf qajeelfame gubbaa deemuudhaan qabsoo keenya kaayyoo kaayyeeffannee bakka dhaqqabuuf karoorfannee nu dhaqqabsa. Inshaallah. Namaa durumaan dubbannu osoo harka qullaa qawwee duran dhaabbannu waa gargaarsa namaa dakkallee abdannu gargaarsa rabbii irraa abdiin murannu. Eeyyen yeroo dukkanni boojitu ilmi namaa dukkana kana qeebalee yookaan fudhatee wajjin jiraachuu caala ifa barbaaduuf qabsaa'uu akka qabu fedhiin uumamaa teessa isa akkuma jiru hunda yeroo miidhaaf roorroof cunqursaan heddummaatus miidhaa baadhatee taa'uu caala miidhaaf roorroo ofirraa qolachuuf fedhiin uumamaa isa kakaastu keessa isaa jira. Hamma miidhaaf roorroo fi cunqursitoonni jiran qabsoo keenya itti fufna. Qaama qalbii guutuu rabbirraa arganne silaa jiru addunyaa dandammee dadhabne
دين إسلام ديسوف لبول ورقني جنة الفردوس بريو أركن مالت الرافا بمال ما دبني hidhaan roorrisaan yookaan tumaans qabsoo keenya irraa yoomis nu dhaabuu hin danda'u. Muslimtoonni biyyattii duula seeraan alaa mootummaan dirqiidhaan Ahaabaas xurbuuf taasisuu eega jalqabee akka ummatatti sagalee tokkoon wal wajjiin ta'uudhaan karaa nagaatiin qabsaa'aa turreef balaleeffannaawwan akkaan qaroominaa irratti hundaa'an adeemsisneerraa ammas adeemsisaa jira. Gaafii hundee bal'aa qabuuf kutaa hawaasa hunda hirmaachite taasisaa turreef ammas taasisaa jira. Yeroo kana hundatti mootummaan tarkaanfiiwwan seeraan alaa fi fokkisiisaa ta'an fudhatuun qabsoo keenya irraa nu dhaabsisuuf yookaan nu deebisiisuuf yaalaa tureera. Qabsoo keenya irraa nu deebisiisuuf qileen inni hin bu'in hin jiru, tabbi inni hin bahin hin jiru. Osoo jennee laafata. Namoota kumaatamaan lakkaawwaman tumeera, hidheera, saameera, hir'ina qaamaaf saaxileera, ajjeesiseera, mirga sarbeera, biyyaa baaseera. Isaan tokko tokko ammoo rasaasaaf affeeruun lubbuu isaanii balleesseera. Sodaa wayyaanee daamarattee hin ta'u, ilaahiin na tiisu matakkaan ta'u. Takkii mootarroomee milkii shahiidummaa, yookiin maaltu beekaa isii badhaafamaa. Inshaallah ni boona diina irra annee. Gorsan nurraa goraa booda kan salphanne kadiina jala deemtu kaabinee wayyaanee diinaaf hin tumsinii qalbiin yaadi malee. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan kun hundi qabsoo hawaasa muslimaa kan tarsiimoo fi adeemsa isaa jijjiiratuun socho'uu dhaabuu hin dandeenye. Hawaasni muslimaa ammas kaayyoo qabsoo nagayaa isaarraa duubatti hin deebine. Sagalee isaa kan wal wajjin hin qabne, funyoon qabsoo wal wajjin walitti hidhe hin cinne, fedhii rabbiitinis hanga dirree injifannoottis onnuma kanaan itti fufa. Goraa islaamummaarraa duwwaan namaynaa milkiin hin argamtu kullaan ifaajinaa. Hidhaa fi abjechaan lammiin iraarsinaa ummata nagayaa ifittiin kaasinaa harkumaan qottanii ifin awwaalinaa fayyaan hin argamtu islaamummaa tunnaan tanan dagatinaa. Duulli hidhaansa mootummaan dhiyeenya kana taasisaa jirus kan kanaan addatti ilaalamuu miti. Qabsoo nagayaa keessatti aarsii dirqamaadha. Duula kanas akkuma kan kanaan duratti cimina imaanatiin obsaan dabarsuu qabnu. Duulonni bifa kanaa kun cimina onnee qabsoo keenyaaf akkasumas cunqursitoota hirriiba kan dhorki ta'uu mallattoo bal'aan ta'aniif of eeggannoo taasisuu wajjin ciminaa fi obsaan sabriidhaan kan dura dhaabbannudha. Malee kan harka kennannee mana keenyatti gallee isaaf dhiyeessuu miti. Nuti hawaasa nagayaati. Nuti hawaasa roorrifameedha. Nuti hawaasa miidhameedha. Nuti hawaasa cunqurfamneedha. Eeyyeen cunqurfamneerra, miidhamneerra, miidhaaf cunqursaa nurratti gaggeeffamu ofirraa qolachuuf dirqama fedhii uumamaa nu keessatti jiruuf dirqama amantii keenyaa kan baanudha. Malee harka kennannee hayyee akka barbaaddetti nutun akka barbaaddetti masjiida keenya keessaa nu baase jennee kan harka kennannuu miti. Injifannoonis rabbi irraa malee eessayyuu miti. Qabsoon keenya itti fufa. Osoo sodaa namaa durumaan dubbannu, osoo harka qullaa qawwee turan dhaabbannu, waa gargaarsa namaa dakkallee abdannu, gargaarsa rabbi irraa abdii murannu. Qaama qalbii guutuu rabbi irraa arganne, silaa jiru addunyaa dandammee dadhabne, diin islaamaa dhiisuuf lubbuullee wareegne, jannata alfirdawsiin boryoo arganne, maaltu nurraa hafaa mee maalumaa dhabne. Sodaa wayyaaneedha maraddee hin ta'u, ilaahiin na
تيسو متكان تهو تكي موجر من الكي ما يوكي مالت بيكا يسيب دابما إن شاء الله نمونا دين الرأني برسل مرابرا بودكم زلطني خدينة جلدمتو كابيني وياني دينا كنتم سني قلبي يا دملي ربي يا رب العزات بقرار ربي ربي يا رب العزات بقرار ربي ربي غرام بنزوجني ببنت قلبي ربي يا رب العزات بقرار ربي Dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa guyyaadhaaf qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenyaarraa barnoota akka argattaniif abdii guddaa qabna. Sagantaawwan keenyaa irratti yaada keessan nuuf gumaachuu hin dagatinaa. Obboleewwan keenyaa toora waatsaappii irratti yaada keessan nuuf gumaachaa jirtan jazaakumullahu khairan. Ammas hirmaannaan keessan cimee itti fufuun affeerraa keenyadha. Obboleewwan keenyaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa gama toora ziinoo reediyoo kan telefoona gubbaan dhaga'uu barbaadan obboleewwan keenya USA argamtan lakkoofsa keenya 158 duwwaa 22 United Kingdom Ingilizitti kan argamtan lakkoofsa keenya 443 duwwaa 998 kan Germanitti argamtan 4922 duwwaa 3 kan Switzerlanditti argamtan 4144 duwwaa 2 kan Netherlanditti argamtan 312 duwwaa 322 duwwaa 18 kan Norweetti argamtan 4721 duwwaa 658 akkasumas obboleewwan keenya Awustiraaliyaatti argamtan 6138 lama duwwaa tokko lama gubbatti bilbiltanii sagantaa keenyaa dhaggeeffachuu ni dandeessan. Sagantaawwan raadiyoo daandii haqaa qulqullina bareedaadhaan dhaga'uudhaaf chaanalii keenyaa yuutuubii gubbaarraanis nu hordofuu ni dandeessanii. Hirmaannaan keessan ammas cimee itti fufuu yaada keessan nuuf gumaachaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa ta'een isinis sagantaa raadiyoo daandii haqaa guddisuudhaaf hirmaannaan keessan cimee itti fufuun affeerraa keenyaa. Sagantaawwan keenya gubbaarratti obboleewwan hirmaattanii sagalee keessaniidhaan qophiilee qopheessuu dandeessan gama toora waatsaappii keenya gubbaan yookaan gama peejii raadiyoo daandii haqaa gubbaan nu dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Sagantaa keenya osoo hin goolabiniin dura mata dureewwan oduu isin dhageessifna. Manni marii ulamootaa majliisa seeraan alaatiin hoogganamu hooggantoota haarawaa muuduuf ta'uu ibsee godina Jimmatti imaamni masjiida Tulii hidhamuun isaa dhagahame. Duulli musliimtota hidhuu ammas cimeetti fufeera. Obboleessi keenya Abdurazaaq Akmal ammas gurraan dhala 17 beellamame. Musliimtota galmee Eeliyaas Kadiriin himataman irratti abbaan alangaa mootummaa ragaa hin arganne jechuun gurraan dhala 27 beellamaman. Sheek Abdurazaaq guyyaa kaleessa gurraan dhala 13 mana murtii dhiyaatan kan jedhu mata dureewwan oduu keenya guyyaa har'aa turani. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 26 February 21 isiniif tamsa'aa turteedha. Sagantaawwan guyyaa har'aa qindeessee isiniif gaggeessaa kan ture obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khayr wajjin ture. Hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sikadhatamani ya Allah sigurwaanne maqaa kee hundaani. Nundibini homa sindibneeni lubataasi jannata keetiini sikaratamani ya Allah siwarwaanne maqaa kee hundaani nundibini homa sindibneeni lubataasi rasriidin keetiini